iyya birmannaa dhabe. Hojjannee jijjiiramnaa quban qabnu namatti jennee hojii barbaacha ceene baarii gamatti. Harka namaa kajeeluu hiyyummaatti hafuu jibbaa gammoojjii qaxxaamurree laafnee mogoleef jilbaa. Gariin karaatti taanee galaa qurxummiif naachaa gadadoo jiruu moo'uuf lubbuu waree galaachaa. Deemsaan koomee ciccinnee aduu saafaa waadamaa bibirrataa as geenye qabamuudhaaf gaadamaa. Garuu akka garaa ta'aaree marqaan galaa ta'aaree kan yaadne faallaa ta'ee bitaacha nutti galee rakkoon baqanne asittis lakkuu nurratti dhalee. Alagaan alagumaa jabduudha biyyi ormaa jiraachuu nu dhorkite kokkee nu qabde mormaa. Mankaraarree hojjannee jijjiiramuu dharraanee rakkoof biyya irraa baanii gidiraatti rarraane. Mirga namummaallee nurratti sarbanii qabanii hidhaatti dirqii nu darbanii. Hidhaanuu hidhaadhaaree azaaba biyya lafaa gubaadhaan affeelamnee kunoo ciccinne nafaa. Kumaan bakka tokkotti nutti cufan balbala jiruun imimmaan taate ganamaa fi galgala. Dabaree wal geggeessuu taate keenya hireenii daarree beelaan dhumanne dhibee irbaataaf cireeni. Osoo lammii qabnuu homaa wallaalamnee feestaaliidhaan duunee isaan awwaalamne. Du'aaf guyyaa eegganna maal jetturee yaa firaa gidiraan biyya lafaa kan kana caalu jira. Dhufee nu baase jennee abdannee kootummaanii iyya keenya dhaga'uu maaf dide mootummaanii. Dhaabbileen siyaasaa kan bulchuuf morkatu akkamiin lammii ofii sagalee dhorkatu. Gaafa balloo nu fedha gaafa rakkoo nu gantaa meerri majlisaa fi dhaabbileen amantaa. Aktiivistiin keenya osoo arguu miixuu dhimma lammii isaa maaf waan tokkoon xiixuu. Rakkinaaf manaa baane nutoo hin qabnu cubbuu firaaf anti osoo qabnu waree gabaafnaa lubbuu. Lammileen biyya alaa maaf nuun birmatu ka'ee sagaleen dhageessisuuf fuulduran baasii ba'ee. Gaafa dhimma siyaasaa dafee harki diriira gidiraa keenya argaa uummanni maaf callisaa nuuf hin ba'u hiriira. Duroo lammiif birmatee fuudhee biyyatti galaa maaliif ijaan nu laala diippiloomaasiin alaa. Orma dhageessuu laata sagalee addaan footanii rakkoof biyya irraa baanan alagaa nu gootanii. Du'a lammii keessanii gammaddu akka cidhaatti abdii isinirraa kunnee dhumnuu mana hidhaatti. Lafti namaan bareedaa lammii ofiitoo biyya gamaa gamanaan yaa'ee nun dhageessisuu iyya. Adaraa yaa uummataa nuti ilmaan keessanii hidhaa biyya ormaatti nun laalinaa teessanii. Akka isiniif birmanne gaafa hongee fi beelaa gurmuun nuuf birmadhaati nurraa dhaabsisaa eela. Hidda dhiiga keenyaatu wiirtuu keessaniin maddaa qaamni keessan madaadha xiqqoo malee nuuf gaddaa. Kunoo waggoota lamaaf harka marannee teenya Rabbii guddaa gaditti sin qofa abdiin keenya. Callisaan laaltu taanaan lubbuu lammiitii baatu gaaffii biyya lamaanii nama taajjabbii taatu. Guyyaa lubbuu gabbarraa dadhabneerra turmaata tokkummaan ka'aa iyyaa nuuf barbaadaa furmaata. Tokkummaan ka'aa iyyaa nuuf barbaadaa furmaata.